Yoo rabbii xiyya biraan taate bakkaan itti deemu jiru anuu addaayin isinii baasaa aduu waa waraabuu na dhoorkiteetiin naanna'u jira gaaddisa jala kunoola muka kana fakkaatu jalaan jira qoree akkanaa tana keessa deemu jirra akkasii obboleeyyan kiyyaa du'aa inaa godhuun dagatinaadhaa bahar bakkatti deemtu rabbi si haa milkeessuu nagayaan rabbi si haa geessu warri jechaa jirtaniis ni jirtanii galatoomaa naaf ulfaadhaa warri immoo bahar ilmaan keetti deebi if duuba deebi jechuu jirtan dhugaa rabbii dubbachuuf laftiniin awwilii keessa deebu yoonni hin deebe jee lafa fokkottuudha hedduun lafee karaan kun hedduu baasiillee nama baay'isa baasii san hunda baase bakka tana gee eegaan bakka tana gee immoo if duuba deebu jechuun karaa kanarratti hafu taate anummaanuu lubbuudhaan jechuudha osoo ijoollee xiyyatti hin deebine guyyaa meeqa beelaa fi dheebuu fi aduu qorra halkanii dandeenye deemaa jirra fuulli kana nu gubate aduu kana na ibsa malee dhugaan seenaa fuulli kiyya jiruun qabu qunceen irraa ka'u jira. Salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota fi kabajamtoota keenya. Salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota fi kabajamtoota keenya. Ashama harka fuunee ilmaan Oromoo hundi keessanuu kan kiristaanaa kan muslimaa kan waaqeffataa baganuuf jiraattan bakka isin jirtanitti nagayni rabbii guddaa isin biraa jiraatuun jaa obboleeyyan kiyya akkasii kunoo shaantaan baaris kana baarakkanatti haala kanaan shaantaa isaa qopheeffatee uffata hanqa tokko keessa godhatee akkasii karaa deemu jira arraan tanaa maalirraa hin dubbachuu dhufe obboleeyyan kiyya wanniin irraa dubbachuu dhufe ballo Khadiir Hamza isin sadeeniif inti qodaamsa dhaamuu dhufe ani rabbiin narragaa wallahi bakkuma takkallee isin dhiisee deemuun natti hin tolu ballo akka saahibaa akka obboleessaatti Khadiiriis akkasumatti akka obboleessa kiyya xiqqaatti ani isin kana hunda Khadiir lamaanillee waliin ta'ee Mahammad Aadamillee ta'ee isin dhiisee karaa tokko deemuun fadhu garuu daawwattoonni kiyyallee beekuu baatan isin hanqa tokko rakkooti janii hubattanii maaltu baaroofe rakkooti yanka tokko naaf hubattan jeetii yaada aduu jira aduu na dhaabbate rakkooti yanka tokko naaf hubattanii jeetii yaada isin dhiisee akkaan karaa tokko deemuun feene ni beeytanii garuu haa ta'u ammoo rakkoo adda addaa ta waliin keessa jirru ta waliin keessa teenyu waa takka godhuu hin dandeenya tanaatu anis dirqamee isin bira akkaan deemu na godhe malee isin gatee isin dhiisee rakkoo keessatti deemuun fadhu ammumallee bahar nama yoo deeme isin dagatuu miti ni beeytan akkuma Yaman keessatti waliin taanee mataa walitti qabannee waa meeqa waliin dabarsaa turretti bahari fi laffa'ee rakkatee beelee dheebotee bakka dhaqu sayyoo dhaqellee isiniis akkasumatti karaanan irra deeme san irra deemtanii akka bakkaanan jiru dhuftan an namarra dalagu balloo fi Khadiir lameen faan ammoo haa ta'u Hamza ati arrallee borullee haadha mana kiyyaa jaalatamtuu fi kabajamtuu bahar rakkatu wajji rakkattuu bahar roorrifamtuu wajji roorrifamtuu saniifuu nama bahar roorrifamu wajji roorrifamtuu nama bahar rakkatu wajji rakkattuu amma immoo dhugaadhaa naafi ati waa'ee galaarra walii galuutin ijoolleellee galchiisiin jeetiin ture ijoollee hin galchuu ilmaan kiyya biraanaan jettee turte haa ta'u tamaam wanni ati hatteef saniis ni hubadha garuu carraan wanni takkalleen tarabbi jee maleen taatu inshaallah bahar deemoo biyyuma teenya sanitti akka galtan irra dalagee isin galchuudha malee karoorri kiyya karoora biraa takka siin addatti hin qabu wanni si biraa deemeefis atiis ni beeyta hanga rabbiin walin nu deebisee bakka takka walin nu deebisutti ilmaan kiyya amaanaasii fi rabbii gaditti sitti amaanaadha jabeeysi annama ilmaan kiyya dhiisee ilmaan kiyya facaasee gatee deemuu miti rakkoo gama biraadha tasila roorroo fi kana keessatti baar ilmaan isaa dhiisee akkamitti deemaa obboleeyyan kiyya naan jechuu jiran an ilmaan kiyya waa takka namni godhuu danda'u hin jiru ilmaan kiyya Oromoo balloo keessa jiran waa takka namni godhuu danda'u hin jiru an nama guddaadha baar nama fi ofirraa nama dhorku jechuuf namni callisa malee waa'ee ilmaan kiyyaa irratti abbaan fedhe ka callisu hin jiru ijoollee tiyya bakkaan hin jirren namni qeensa irraa cabsuu danda'u hin jiru an tana dhibbatti hin amana ijoollee tiyyaa miti akkasumatti fatiyaallee
uumama Hamzaallee namni qeensa irraa cabsuu danda'u hin jiru. Saniifuu inshallah yoo Rabbi jee anis bakkaan jiru wal quba qabaanna du'aa inaa godhaadha. Rabbi baar nagayaan ziyaagee sujaa obboleeyyan kiyya du'aa inaa godhaa. Natti nafne lafa'ee beelee rakkadhee dheebodhee ammoo dheebuu san hunda danda'ee obsee xumura daangaarraan jira. Guyyaa lama kana booda bakkaan itti deemu jirus kallattiidhaan viidiyoon isin garsiisaatiin isinii fi muutaa yoo Rabbi jee inshallah hangasitti gaa bakka tanan deemu jira. Shakkiidhaan namni Suudii maal haajuu malee ani Suudiis deemutti hin jiru. Suudiis deemutti hin jiru. Wallahi Suudii deemutti hin jiru. Rabbiin narra ga'a. Suudii deemutti hin jiru. Suudii akkuma namaan jamaa godhuuttiin Suudii mobaareessa deemu jira. Ispoonsara biyya Arabaa namaa erguun hin jirtu. Jee dubbadhe malee ani Suudii deemutti hin jiru. Inshallah bakkaan itti deemu jiru anuu addaayin isinii baasa. Yoo Rabbii kiyya biraan taate bakkaan itti deemu jiru anuu addaayin isinii baasa. Aduu waa waraabuu na dhoorkiteetiin naanna'u jira gaaddisa jala. Kunoola muka kana fakkaatu jalaan jira qoree akkanaa tana keessa deemu jirra. Akkasii obboleeyyan kiyyaa du'aa inaa godhuun dagatinaadha. Bahar bakka itti deemtu Rabbi si haa milkeessuu nagayaan Rabbi si haa geessu. Warri achaa jirtaniis ni jirtanii galatoomaa naaf ulfaadhaa. Warri immoo bahar ilmaan keetti deebi if duuba deebi jechuu jirtan dhugaa Rabbii dubbachuuf laftiniin awwilii keessa deebu yoonni deebe jee lafa fokkottuudha. Hedduun lafee karaan kun hedduu baasiillee nama baay'isa. Baasii san hunda baase bakka tana gee eegaan bakka tana gee immoo if duuba deebu jechuun karaa kanarratti hafuu taate anummaanuu lubbuudhaan jechuudha. Osoo ijoollee xiyyatti hin deebine guyyaa meeqa beelaa fi dheebuu fi aduu qorra halkanii dandeenye deemaa jirra. Fuulli kana nu gubate aduu kana na ibsa malee dhugaan seenaa fuulli kiyya jiruun qabu qunceen irraa ka'u jira. Haa ta'u aduu keessa taa'ee waan hin viidiyoo isin waraabu jiruuf fuulli ifa malee akka jirru nuutu beeka. Akkasii daawwattoota kiyyaa nam torba taanee karaa deemu jirra. Nuti nama torba Rabbii waliin warra wal qabatee bakka itti deemu kana ga'u Rabbi nu haa godhuu kophaa xiyya deemutti hin jiru. Du'aa inaaf godhaan isiniin ja'a asumaan ballo obboleessa kiyya hin booyin Khadiir hin booyin. Dhugaa Rabbi an viidiyoo teessan arkee waa xiqqoorraa laalee laaluun dadhabee boochanii Oromoollee boochisu jirtanii hin booyinaadha. Dhiira wanni hin qunnamne ciniimuu dhalaa qofa. Dhiira jechuun nama waa hunda danda'ee keessa dabru. Inshallah bakka tana baar dabree gammachuudhaan guyyaan isin gammachiisee viidiyoo taa'ee isinii waraabus dhufuuf ta'a. Saniifuu hangasitti obboleeyyan kiyya du'aayii qofa naa godhaa malee du'aayii naa wal quba qabaannu malee bahar deebii bahar akkamin nu dhiiftee bahar akkana taateettanii hin booyina. Rabbiin isin qabaan booyina. Awwanni bilbila isin na bilbiltan isin jalaa kaasuu dideefis waan biraatii miti. Boo'icha keessanii isin danda'u niin beeka. Balloon isaan kam takka garaa laafaa Khadiir lamaan illeen akkasumatti isiniin beeka. Tanaaf nadda waltanii ammaas deebi'attanii boochan jeete kaniin bilbila isin jalaa kaasuu didee. Saniifuu akkuma isin garaan hin dandeenye sanitti isin dhiisee garaan akkaan deemu anilleen nan danda'u. Silaa ka garaan isin biraa deemuu na danda'u ta'e anilleen isinii himeetiin gammachuudhaan akka isin du'aa inaa gootanii na gaggeessitanitti nagee waliin jennee isin biraa deema. Garaan na daddabuu kooti callisee wanniin deemeef. Rakkoona jirtuu fi sangubbaan isiniis akkanaaf hin ayyamne waan hin beekuufin callisee deemuu filadhe. Sanumaaf malee waan biraatii miti. Du'aa inaaf godhaadhaa hin booyinaa wanniin ta'en jiru nagayaan qaba. Bakkaan itti deemu saniis niin gayaami niin gaya isinii rabbiitiini du'aayii qofa akka naa gootaniin barbaadaa. Obboleeyyan kiyya du'aayii qofa naa godhaadhaa hin booyinaadhaa. Ambaar obboleessi keessan niin jira. Kunoo har'allee niin jira isiniin jechuufin viidiyoo hanga kana har'allee niin jira isinumaan jechuufin waraabu jira. Saniifuu boochanii yaaddoytanii nalleen boochisinaadhaa karaarraan jira du'aayii naaf godhaadhaa. Rabbiin nagayaananis bakkaan itti deemu naa geessu akkasiin isiniin jaa hanqaan bakkaan itti deemu ga'ee gammachuudhaan
gammachuudhaan hanqaan bakkaan itti deemu dhaqee isinii dawwalutti du'aayii qofa naa godhaa du'aayii qofaan na jajjabeessaa na cinaa dhaabbadhaa daawwattoonni qiyyaas akkasumatti du'aayii naa godhaadhaa har'a waa'ee imimmaan bal'ootii fi Khadiir laalee hedduu goraan na badee sanumaan dubbachuu dhufe haa ta'u ilmi namaa waa hunda ni arkaa rakkoommaa dhuftiin jedhanii rakkoo san keessattis roorroo keessattis wanni guddaan nuti qabachuu qabnu rabbii keenya qabannee alhamdulillah jennee itti shakkaruu qofa beela keessattis dheebuu keessattis rakkoo keessattis roorroo keessattis quufa keessattis gammachuu keessattis alhamdulillah rabbil alamin jennee galata rabbii galchuu qabna guyyaan san ni dabra waan ta'eef dhaba boodaan harkataa jira harkata boodaanis akkasumas dhabni dhufuu danda'a rakkoo boodaan bal'oo jira roorroo boodaan nagayaa jira saniifuu gadadoo amma beelaa fi dheebuu fi aduu keessa deemu jirru tanaas bal'inaan bakka gatteenyee gaaddisa hafuuratti fudhannu bakka itti deemnu san gayuutu jira sanumaafuu du'aayii qofa naa godhaadha rabbiin nagayaan bakka itti deemtu si haa geessu naan ja'a akka biraan aduubaa boochanii iraartanii baar deebi'attanii nalleen iraarsinaa karaarraan jira akkasiin isiniin ja'a viidiyoo isinitti hin dheeressu bakkinis bakka viidiyootti waraabanii miti niin jira jechumaa fi wallahi waan hin juun beekuu du'aayii qofa naa godhaadhaa daawwattoota kiyya rabbiin nagayaan bakka gammachuutti gammachuun warra walitti deebu rabbi nu haa godhuun isiniin ja'a hangasitti du'aayii qofa naa godhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.